السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا جالسمتوني هردفتوني برسيسا ورما الحمد لله هني نغكوت نغيني كي هنجال الله هم كمجالا بك جرتن مرس نغو دعوتن كي فيديو راكن كذا حال سلبمت نمني واتساب بي كيسن يوسني ولين فايده مترات بي كوتن دسني في اكسما يو نمني كنسني ولين فايده متيراتتا है नम WhatsApp भी कैसन सनी वाले फायदा मा जरूर WhatsApp भी कैसन के साबासो दंदे सनी सिंबरसिस एगा दावतन किया वीडियो खना अकमलालो गलतनी लाइक शेयर को चुरान जलका बारा लाइक इफी शेयर को चुरान जबेसु कबने चुरा अकन वांग गारी वांग बरेदा वान सिन फायदो यरो हुंदा बरबाने सने फिनो कनाफो सने लाइक इफी शेयर को चुरान नुबरा डाबचु कबने जबेसु कबदनी haye daawwattoota yegaan barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube channel keenyaaf haarawwataa tan baga nagaan dhuftan jecha barumsa dabalataa argachuudhaaf channel keenya subscribe godhachuun dagatinadha. Yeroo subscribe gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notification sana kilik godhaadha achi booda all kajettoon irra kaayadhaadha. Video keenya nan baay'ee dargee kan rafaa deemu like godhaadha barumsaan garaadhaa sin darbee YouTube channel keenya jala seenaadha video baay'eetu jira irraa baradhaadha. Egaa gabanumaan hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura video kiyyatti obsaan afaana turaan hordofaan sinin jira. hayyee daawwattoon kiyyaa namni biroodhaa yoo WhatsApp keessan isinii waliin fayyadamu turaate haalli itti ofirraa beekuu dandeessan akkasuma yoo namni kan isinii waliin fayyadamu turaate tahe nama WhatsApp keessan isinii waliin fayyadamaa jiru san WhatsApp keessan keessaa baasuu dandeessan WhatsApp keessan galtanii achi booda tuqaa hateen san kilik ni gootu achi booda link device ka johan retro tokkoof kilik ni gootu achi booda haala kanaan asitti isin fide jechuudha. Egaa akkuma asirratti argaa jirtan jechuudha WhatsApp kiyya kana namni ana waliin fayyadamaa jira jechuudha. Yoo fakkii Google Chrome kana isinii fide jechuudha WhatsApp keessan namni isinii waliin fayyadamu ture jechuudha. Isinii galee fakkii Google Chrome kana isinii finna WhatsApp keessan dhibbatti namni isinii waliin fayyadamaa jira. Isin malee namni biroodha WhatsApp keessan keessa jira jechuudha. Waan isin itti isin nama waliif barreessan waan namni isiniif barreessu waan isin namaaf barreessan hunda argaa jira jechuudha. Kanaafuu yoo haala kanaan WhatsApp keessan haala kanaan Google Chrome kana isinii fide namni isinii waliin fayyadamu tura keessa baasuu qabdan jechuudha. Haalli itti baaftanis jechuudha yeroo tokko Google Chrome kana irratti yeroo tokko kilik ni gootan jechuudha. Achi booda as jalatti loogaat ko jettu ni jirti irratti yeroo tokko kilik gootu. Achi booda haala kanaan amma baaftanii jirtan jechuudha. Amma booda WhatsApp keessan kooma fayyadamaa jirtan jechuudha. Namni biroolleen isinii waliin fayyadamuu hin danda'u jechuudha. Haala kanaan namni yoo isinii waliin fayyadamu turaate cheekii gochuu dandeessanii akkasuma yoo namni kan isinii waliin fayyadamaa jiru ta'e nama san WhatsApp keessan keessaa baaftanii WhatsApp keessan kophaa keessanitti dhuunfaa keessanitti fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Egaa daawwattoon kiyyaa isin galjeetan abdii qabaa barnoonni keenya har'aadhaa asirratti raawwataa barumsa bareedaa karaadhaa kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haarawaa taatan subscribe gootanii maatii keenya ta'uun dagatinadha. Akkasumas viidiyoo keenya namni baay'een argee kan irraa fayyadamu like share waliif godhaadha barumsa birootiin walitti deebinutti waan hordoftaniif galatoomaa.